Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa. Torbaniin sagantaalee keenya kan garaa kan isiniif dhiyeessinu irraa akka waa hubattan abdii qabna. Torbaan kanaafis sagantaa isiniif mala jennee qabannee dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeera. Qaroo Miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan karaa koomentiitiin nu biraan gaha. Dhimma kanarrattis yaadaa fi qeeqas yoo kan qabaattan ta'e karaa koomentiin nu biraan gahuu hin dagatinaa isiniin jenna. Biyyoonni addunyaa kanaa biyyoota garaagaraatti imalanii daawwachuuf hawwii qabu. Fedhii isaanii kana kan daangessu garuu haala viizaa biyyi isaanii hordoftuudha. Seerri viizaa kunis Shaangaay viizaa yoo jedhamu, lammiilee biyyoota kanneenii kanatti fayyadamuudhaan biyyoota biraa biyya qalbiin isaanii hawwatte yookaan yaadde daawwachuuf kan itti gargaaramanidha. Akka seera kanaatti namni viizaa kana harkatti qabate seera biyya isaanii eeggatee daangaa tokko gara biyya biraatti qaxxaamuruu ni danda'a. Viizaan Shaangaay jedhamu kun kan hundeeffame akka lakkoofsa faranjootaatti bara 1958 sochii bilisummaa biyyoota Awurooppaa irratti hundaa'eenidha. Yeroo ammaa kanas Itoophiyaa fi Jibuutii dabalatee biyyoonni addunyaa kanaa 29 ta'an miseensa garee kanaa ta'aniiru. Biyyoonni baha giddugaleessaa yeroo ammaa kana waraanaan laamshahaa jiranis kanneen akka Siiriyaa garee kana keessaa tokkodha. Afrikaa keessaayis Itoophiyaa dabalatee biyyoonni akka Jibuutii fi Afrikaa kibbaa hedduun isaanii kana keessatti kan argamanidha. Oomaanii fi biyyoota biroo dabalatuun biyyoota Arabaatis garee kana keessatti miseensa ta'aniiru. Faayidaan biyyoonni addunyaa miseensummaa garee viizaa Shaangaay kanarraa argatan maalidha kan jedhus isinitti hima. Lammiileen viizaa Shaangaay qaban iddoodhaa gara iddootti daangaa tokko malee imaluu danda'u. Lammiileen Itoophiyaa hoo viizaa malee biyyoota kamii fi kamitti imaluu danda'uun kan walumaan daawwannu ta'a. Akka lammii Itoophiyaa tokkootti Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa baay'eetti imaluuf dursanii viizaa argachuun dirqama. Adeemsi viizaa kana argachuu ammoo walxaxaa fi dheeraadha. Viizaa malee biyya tokko galuudhaaf paaspoortiin biyyattii hangam jabaadha kan jedhu murteessaadha. Akka baankiin addunyaa jedhutti dhimmoota fudhatamummaa yookaan cimina paaspoortii murteessan ijoo keessaa tokko hamma mallaqa yookaan galii dhuunfaa lammiileen biyya sanii argatanidha. Dhaabbanni waggaa waggaan jabina paaspoortii biyyootaa baasu Henley and Partner jedhamu gabaasa bara 2024 dhumarra baaseen paaspoortiin Itoophiyaa sadarkaa 93ffaa irratti argama. Akka gabaasa dhaabbatichaatti Itoophiyaan sadarkaa bara darbee 89ffaa irra ture gadi bu'uun sadarkaa 93ffaa keessatti kunis sababa walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiruuni jechuudha. Addunyaa irraa ammoo yoo ilaallamu biyyoota 92 durfamuudhaan 93ffaa irra jirra. Bara kana biyyoonni 6 Firaans, Jaappaan, Ispeen, Xaaliyaan, Siingaappoorii fi Jaarman paaspoortii jabaa biyyoota 194tti viizaa malee imaluu danda'an sadarkaa tokkoffaa irraa hanga jiru qabataniiru. Afrikaa keessaa Moorishees paaspoortii jabaa qabaachuun sadarkaa tokkoffaa irra kan jirtu yommuu ta'u, namni paaspoortii biyyattii qabu biyyoota 150tti viizaa malee imaluu danda'a jechuudha. Gabaasa Henley and Partner kanaan namni paaspoortii Itoophiyaa qabu biyyoota 47tti viizaa malee imaluu akka danda'u ragaa godheera. Jibuutii, Keeniyaa, Somaaliyaa, Eertiriyaa, Suudaan kibbaa fi biyyoota hedduu dabalatee biyyoonni Afrikaas garee kana keessatti argamu. Biyyoota addunyaa biroo Itoophiyaan viizaa malee itti imalanis kanneeniin alatti kan jiranidha. Thailand, Bangladesh, Barbados, Haiti fi kanneen biroottis bifuma kanaan imaluu dandeetti jechuudha. Imaltoonni biyyoota baay'ee Itoophiyaa dhufuu barbaadan viizaa isaan barbaachisa jedhee odeeffannoon maarsariitii dhimma viizaa Itoophiyaa kanaan kan wal qabatu. Haala kanaan imaltoonni gara Itoophiyaa deeman embaasii yookaan qoonsilaa deemuun osoo hin barbaachisin onlaayiniidhaan viizaaf iyyannaa galfachuun ni danda'ama.
biyyoota Itoophiyaa viizaan osoo hin barbaachisin galuu danda'an Keeniyaa fi Jibuutii qofaadha. Biyyoota Afrikaa lamaan kana malee biyyoonni biraa viizaa argachuun dirqama jechuudha. Namoonni paaspoortii Keeniyaa qaban garuu viizaa malee seenaan hanga waggaa tokkoo turuu danda'u, kan Jibuutii ammoo hanga baatii 3 turuu danda'u. Namni paaspoortii Itoophiyaa qabu tokko biyyoota gamtaa Awurooppaa keessa jiranitti imala yeroo gabaabaa turizimii fira gaafachuuf yookaan sagantaa irratti hirmaachuuf viizaaf iyyachuun irratti dirqama ta'a. Biyyoonni kunneen kennan Shaangaan viizaa jedhama. Biyyoonni Awurooppaa 27 daangaawwan isaanii irratti to'annoo paaspoortii kan kaasan yoo ta'u, kanneen keessaa 23 miseensa gamtaa Awurooppaati jedhamee odeeffannoon marsariitii hedduu ni gabaasa. Kana jechuun fakkeenyaaf namni viizaa Jarman argate tokko biyyoota hafan 26 viizaa biraan osoo hin barbaachisin imaluu waan danda'uufi. Dhaabbanni dhimma lammummaa lammataa investimantiidhaan argachuu irratti hojjetu Immigrant Invest akka jedhutti bara 2022 Faransaay biyyoota baay'ee iyyata viizaa isaaniif deebii tole hin jenne keessaa tokkodha. Faransaay iyyannoowwan viizaa argachuuf galan 400,000 ol dhorkuun sadarkaa tokkoffaarra kan jirtu yommuu ta'u, Speen, Jarman, Xaaliyaanii fi Neezerlaandis wal duraa duubaan lammaffaa hanga afuraffaatti addunyaarraa ta'aniiru. Viizaa Shaangaan dhorkamuun ammoo baruma kana keessa Aljeeriyaan sadarkaa jalqabaarra jirti. Iyyannoowwan viizaa Shaangaan argachuuf lammiileen Aljeeriyaa gaafatan harki 45 fudhatama kan hin argannedha. Giinii Bisaawoo, Naayijeeriyaa, Sirilaankaa, Gaanaa, Haayitii, Senegaalii fi Giinii akkasumas biyyoota Arabaa keessaa Paakistaan wal duraa duubaan biyyoota viizaa kana dhorkamanidha. Namoonni paaspoortii gamtaa Awurooppaa hin qabne sababa garagaraan viizaa Shaangaan argachuu akka dhorkamanis ni hima. Yookaan kan sirrii hin taane, sanada imala sobaa, sababa daawwannaa ifa hin taane, mallaqa gahaa imalaaf gahu osoo hin qabaatin hafuu, wabii yaala fayyaa, ragaa iddoo turtii dhiyeeffachuu dhabuu fi mallattoo dhuunfaan wal fakkaataa hin taane fayyadamuun fa'i keessaa Immigrant Invest kan irratti hojjetedha. Akka Shaangaan Viizaa News jedhutti ammoo bara 2022tti biyyoota Afrikaa bahaa keessaa Keeniyaatti aanuun Itoophiyaan viizaa Shaangaan iyyachuun sadarkaa lammaffaarra jirti jedhama. Iyyata 21,099 viizaaf galee keessaa harki 28.9 osoo deebiin hin kennamin hafeera. Kunis walumaa galatti iyyannoo milkiin hin deebine 5,977dha. Kana jechuun iyyata 100 bara 2022tti lammiileen Itoophiyaa galchan keessaa viizaa 11f eeyyamni kenname naannoo Shaangaan galuun kennameera. Afrikaa keessatti iyyattoonni 8,714 ta'an eeyyama viizaa kanaan argatu. Kana jechuun waggaa waggaani. Gama biraan viizaan Ameerikaa godaansaa kan hin taane kan akka carraa barnootaa bilisaa iyyata gaafatamu keessaa Itoophiyaa dabalatee iyyatoonni biyyoota Afrikaa bara 2024 harka 54 ta'an osoo hin milkaa'in hafaniiru. Odeeffannoon bara 2023 dhaabbata qorannoo dhaabota Shoorlaayit jedhamuun ibsameera. Akka gabaasa kanaatti lakkoofsi kun bara 2015tti harka 44 ture yoo ta'u, waggaa 8 keessatti dhorkamuun akka dabalus ni himama. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya, biyyoota 47 Itoophiyaan viizaa malee itti imaluu danda'an kan reef isiniif kaafne keessaa hanga dandeettan karaa koomentiin nu biraan gahaa. Torbaan dhufu sagantaa wal fakkaataadhaan hanga walitti deebinutti sagantaa keenya guyyaa har'aa waan nu dhageeffattaniif galatooma.